jaalatte ajennu nama ati an argachuuf sitti naaf hin dandeenye namoota tokko Nairobi keessa argachuu hin dandeettu. Argachuu hin danda'u dhabus hin danda'u fakkeenyaaf yeroo mara kaan. Haya. Kanaafuu maaltu siin ta'an nama fagoo jiru qorachuu hin dandeenyu jechuudha. Hin dandeenyu fakkeenyaaf ammoo osoo duruma dubbiitii yaaftante maaltu bakka qorannoo tana geesse ati gara kiyya deemta. Waa'ee magiyyaaf gee waan qorannoo kanarra maaltu geesseeti? Eenyumee amaan ka dubbadhe yoo namni tokko jaalala sii dhiyeesse gaafii jaalalaa gaafii bultii waliin ijaarrachuu sii dhiyeesse. Bultii waliin ijaarrachuuti jaalala gaafii jaalalaa wani jedha. Bultii waliin. Fakkeenyaaf akkasii mere. Kanaan mootichaaf lubbuu sadii wal fakkaatu. Namni malee sharri. Galdaan maafii fakkeenyaaf. Mee amma fakkeenyaaf ijoolleen Oromoon tun beekta akka cirrachaati qilleensa bakka maraayyuu dhaabamtu akka qilleensaati. Qilleensi bakkuma irraa dhabame qaba addunyaa tana keessa. Naayiroobii keessa yookiin ilmaan adeerran keeti yookiin dubrii kee guutuu amma lafataan dhugaa waliin qorachuu barbaadde. Fakkeenyaaf jecha. Amma anarraan dhaabina nama dachiisa. Anamma biyyuma addunyaa kana keessa abbaa fedhe bakka suuraa qabaanaa abbaa fedhe hin baatu. Gaafeedhaan addunyaa kanarraa. Maarre. Tokko odeeffannoo kan qabnee jira. Galtee? Maatii ofiitii gadhiisan san. Maatii ofiitiin kinoo nama akkanaattu na dhufee namni na dhufe kun akkana naan jedhe akkas ta'uu isaa mirkaneessaa na kennaafi. Yoo wanni inni jedhu kun guutuun kijiba ta'e naan ta'uu dhiisa. Gabaaba. Short. Jaalala sobatti yaanu akkam jaalala. Gara jaalala sobaa yaanu. Haa. Jaalalti sobaa hoo akkamii uumamtii dura kaafnee irra xiqqoo tokko. Jaalala sobaa jalqabdi moo soba ta'uun isii boodarra beekamti. Akka gaafiitti dubbanne. Boodarra beekamti. Ammoo namicha biratti jalqabuma beeka inni. Jalqabuma beeka. Inni kan nama sobu sun jalqabuma beeka. Atillee boodarra osoo miidhamin illee beekuu ni dandeetta adeemsota isaatiin. Tarkaanfiilee inni fudhatuun namni kun soba ta'uu jaalala sobaa jedhan sanii si dhiyaachuu isaa faayidaaf si dhiyaachuu isaa waqtii muraasaaf si fayyadamuuf si dhiyaachuu isaa yeroo adeemsa keessa beekta. Fakkeenyaaf wantoota guddoo adeemsa keessa ati beekuu dandeettuun inni durayyuu ni beekaa jennu mataa ofii amansiisee dhiirri tokko nasi hima jaala muree isin hima dubbii tana qajeela dhageeffadha yoo feeta waraabadhallee wanti dhiira tokko ati beekuu ni dandeettu. Keessa isin jalqabaa akka namni kun si sobu jiru akka namni kun yeroof si fayyadamutti jiru wanti jalqaba ati beektuun keessa dhiira ta'ee si jaaladhe jedhee si dhiyaate ka afaan isaa keessa bultii waliin ijaaranna jechi jedhuun baane tokko jedhu. Gaafuma dhufuu si jaaladhee malee maaliif si jaaladhee bakka duwwa? Waan si jaalateef bakka duwwa. Si jaaladhee na jaaladhee matana beektaatillee. Si jaaladhee tanuma beekta. Oma jaalalaa si faarsa si maraadhe ma jedhani. Tanuma mataa kan keessatti dibbeedha yaa oola jechuudha. Na jaalatamatu maqaa. Maaliif na jaalataati illee uf gaafachuu si irraanfachiisa. Sanumaa uf gaafachuu si irraanfachiisa. Innaa si jaalachuu innaa jechoonni isaa mi'aayu gaafi matana uf gaafachuu si irraanfachiisa. Ammoo mataa kee keessa wanni jiru namni kun abbaa manaa kiyya ta'uu deemaa abdiin akkasii si keessa ni jira. Ameen uma jettuun daatu ameen.
hundinuu haasofni isaa tokkolleen ka darban hin jiru. Ammoo inni kaayyoon isaa waan barbaadu san argatee si darbuudhaaf qophii. Dhumarra gaafa si darbuu fedhu jecha inni sitti himu tokko jira. Dhugaa walii himna. Maa dura si fuudha siin jedhee jira. Wal baranna yoo walii taane si fuudha siin jedhe malee siin jedhu. Naan taane deemi kaayaa siin jedha bas. Waan barbaadu san argateera inni. Amma dubbiin bakki itti hattuu qaban garana tasaftee dhageeffadhu. Maal kolfitaan? Koomantii dhiisi. Araada na wajjiin. Dhagay. Hattuu iddoon itti qaban akka negati nu haftee amma na dhageeffadhu. Namichi si jaaladhe jedhe. Waa'ee bultii waliin ijaarachuu tokko sitti nimne. Si jaaladhe jedha guyyarraa jechi inni si ol darbatu. Waan onnee nama dhaabaati. Gammachiisuu irraa mirqaansuu irraa jechuudha. Ammootu yoo lafa fagoo fakkeenyaaf ta'ammaan tanaarraa yoo dubbanne fageenya walirraa jiraattan dantaan isaa waan tokko qofa. Dantaan isaa haga callaa sirraa elmatu qofa. Fageenya yoo walirraa jiraatan yoo ati isarra jiru wayyooftuu keessa jiraatte dantaan inni si barbaaduuf akkasis si jaalateef akkasis si taasayuuf haga kaasha sirraa xapxap godhu qofa. Xapxap. Takka jedhi san qabat. Lammata. Takka jedhi san katabat. Woggaa hagana daladdee naagaltaami abboo hin fedhu an ammaan tana naagali ammaan tana gadi bu'ee dhaban akka ati hin galleen beekaa beeku ammuma gadi naa bu'ee ati ufii bu'uu irra jetteeti waa buuftaaf laal mallaqa achumatti atillee na jalaan ariifatini hagana dalagee gala maaloonni dalagadhilleen keetuma gara na jijjiiramte dubbiin. Nama tokko illee seentanii eegame amma karaa gastiirra hin jirru. Wama buufti. Inni kaayyoo pilaanni isaa durayyuu tanaa mire. Dhaga tana fuudhee bara ati waan kanallee harka gabaabsitee arge bilbiluma jijjiiraa hin agartu. Ka ollaa keetii tama Maammadoon balaa hantuunni hamaan ka dantaa lama fayyadamu dantaa lama. Mallaqa qabaattus mallaqa kee. Waanuma cufa keetu jechuudha. Ama maqaan dhabu atiin qaanfatta amma yoo maqaa dhabu waanuma cufa keetu ka ollaa keetii barbadeessee dhabama jechuudha barbadeessee. Hattuu akkamii qabda? Tokkoffaa ka fagoo jiru suni mallaqa sirraa barbaannaan hattuu sun jala murii eksiirra kaayii biraa deemu. Mallaqa sirraa barbaada taanaan sun hattuu eksimarra kaayii nagaatti inshaallah si haa baasuun jedhe jetteetuma eksiirra keetta. Tokko. Kaan ka ollaa keetii kuni gaafa inni waan biraa siree irratti affeeruu miti. Inni nama islaamaa ta'ee harkumaanuu si salaamee haagi wal ammachuu jettan tan. Achumaanuu bahe kun si fuudhuun deemu katabadhu na si hime. Mee gorsi rabbi si kun si fuudhuuf hin deemu. Kuni si fuudhuuf hin deemu. Maaliif? Maaf si fuudhu? Karaa rabbiititti illee karaa diiniititti illee si fuudhuu hin danda'u. Wanni inni deemaa jiruufi daangaa rabbii cabsaa deema guyyarra. Dhagaa isii dhumaa cabsee keessaa ba'utti isii dhuma. Laata qara buzinaan tunuu jedhan bara olomaayii yoo dubbatan
ittin dhiyaatina malee ittuun dhiyaatina. Ittuu. Itti dhiyaachuun maal fa'a? Harka salaamu. Dhungachuu. Achirra akkasumatti achi deema jechuudha. Takka takkaan irraa yaase kaa. Takka takkaan irraa yaase kaa jedhee Jaafar Ali. Akkana jiru. Kun ilaale hattichi gaafuma inni harkuma si salaamuuf sitti hidhate hatticha ho'aa ta'uu isaa hubattee abbaa kiyya na jaalattaa mee achi fuula fagoo san dhaabadhu karaa halaaliin karaa diiniitiin kottu sisimadha yoo nama sii ta'u ta'a inni tarkaanfisi achi fuunaan eksiirra kaayadha. Antan hagasuma isinii fixa wanni biraa wanni hedduu jiraachuu danda'a hedduullee naa ta'uu dandeenya. Tanarraallee yaada keessan itti nuyi daati. Yaadan qabu. Neet. Asittuu araatan jira. Maali? Maali? Jechuun ka. Maal jechuudha kan? Maaliif aartaa? Ama qabaleen nama meeqa si bira jira? Qabaleen nama dubbata gaafa dubbisatii nama jira wallaahi. Kan ana birallee nam 50 jira. Nam 180tti dhaamsi kun naa dabruun kiyya alhamdulillahi rabbil aalamiin. Maali? As jalaa beektaa warri haaruu jirtuu gorsan fudhannee jetti. Gorsan fudhachuu dhabuun mirgeessiiti nuti itti himuun. Waan beenu irratti himuun dirqama keenya. Lakkii wanni sitti aaree amma dhaggeeffatu ifirran dhaabaa jira mallee. Dhaabu sirra dhaabu. Ati amma fakkeenyaaf wanta akkas gaafata. Gaafata. Nama tokko jaalachuun dhorkaadha. No, dhorkaami. Dhorkaamiti. Bareeda. Tanama isa gaafata. Dhaabtaan gara ijoollee. Dhufuuf yaa. Dhorkaami. Ammoo beektaa innillee nama jaalate san suutuma jedhee afaan kabajaatiin afaan nagahaatiin ofirraa deebisuu mirga isaa ta'ullee dagatiin nagaa. Mirga isaa irraa muranii bifa isaa kan bitan. Subhaanallah. Bitintirsi haa godhu bitintirsi haaya. Fedhiin kan kee fedhiin ati qabdu mirga nama biraa cabsuu akka hin dandeenye hubadhu. Akkasii miti laa. Waan ati feetu argachuuf jechuun waan ati feetu argachuuf mirgi nama biraa kabajamuu qabu. Lammata karaa diiniin isaa eeyyamuun karaa sunnaa karaa shari'aan lafa keetteen itti dhufuu danda'a. Kana keessaa yeroo hedduu warra kamtuu jaalala dhugaa fakkeeffateeti karaa sobaatiin jaalala sobaa onne qabatee kaayyoo biraa dudda isaa duuba qabatee afaan irra jaalala qabatee nama hedduu ka sobu namoota akkamii adeemsi namoota kanaa adeemsa akkamiiti jennee ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf nama kuullee wajji bultii ijaarachuuf yoo ka barbaadu ta'e sadarkama jalqabaatti osoo gaafii tokko walaa si jaaladhe walaa atiin bareedda walaa ati akkasiiti amala gaarii qabda bira osoo hin geenne waan ati qabdu kana guutuu qoradhee geeffadhee eega ufitti amane ati naa taata bultii si waliin ijaarachuuf ilmaan tiyyaaf naa taata jedhee erga amanee booda gaafii seenuu qaba jechuudha. Ammoo dogoggorri bakki irraa jalqabu bakka tanaan amma dhaggeeffadhu. Haala amala kee hin beeku. Amantaa keetuu hin beeku. Maybe fuula kan kee qofa waan fuula kan kee qofa irratti hidhate yookaaniif waan boorsaa kee irra hidhate irraa kaati wanni ammaan tana. Boorsaa jennu yookiin akkaawuntii jennu waan kanarratti hidhate irraa kaati. Tokko ka fuula irratti hidhatee dhufe
Fuula yoo jennu fuulli kee dubartii attiraaktii nama godhuun jira hedduu ufin nama harkisuun akkaataan isii achuma laalte akkaataan dubbannaa isii waa hedduun isii nama harkisu. Akkanumaan ta'e jedhanii dhiiruma hunda harkisaa oolan illee guutuu beekana keessatti. Hunduyyuu akka isheen baanan shiyaaminni biroo baanan ati sooftii miti beekii kanamu asitti harkasii haqatu jedhan. Nama hundaa hime harkisaatuma oolan illee jiru. Sanniin keessaayyuu baate san dhiifteetu dagatte akkanumatti isiin dhiirarraallee of eeggattu nama harkiftu jirti. Wanni akkasii eenyummaa isii osoo hin beekin amala isii maatii isii diinii isii osoo hin beekin si jaaladhee jedha. Si jaaladhe. Dogoggorri ka'ee bakka kanatti tula. Jalqabe asittu dogoggorri. Waa meeqa hin beekne isarraa. Waan silaa beekuu qabu hundayyuu hin beekne fuula isii kana qabu. Fuula malee waan beekuu qabu hundayyuu waan hin beekneef dogoggorri asirraa yoo jalqabe. Akkuma achi deemuun fedhiin guyyaa duraa isa keessatti uumame kun irraa hir'ataa deema. Hir'ataa. Gaafa kana inni illee mala daandii itti keessaa bahu barbaadataa deema. Daandii itti waan seene kana keessaa bahu barbaadaa deema jechuudha. Kanatti sobaa fi dogoggorri uumame. Lammata akkaawuntii yookiin boorsaa jennu kanarratti qabeenya qabaachuu hubatee haga isiin qabeenya isii fayyadamu waliin jiraadhu. Fuudhee bultii waliin hin ijaaradhu. Haga isii fagooma sani qabee jaalalaan qabee osoo fuudhee haadha manaa godhee mana kiyyatti hin galin haga danda'e nyaadhee isii darbee tabiraa tajiruu kiyyaaf na gammachiiftu fuudhadhee pilaana akkasii gogeessa kana mataa keessa kaawatee arraba kanaan jaalala pirinti godhaa oola jecha barreeffama jaalalaa ta'itti haasaa ta'itti. Wanti itti jaalala kana lachuu gargar baaftee ati beekuu qabdu namichi kun gaafa jalqabu maal kiyyarraa jalqabe. Gaafii natuuf gaafachuu qabdu namni tokko gaafa ati intala shamaraa taatee namni dhiiraa tokko jaalalaan gara kan kee ka dhufu maal irratti hirkatee na jaalateen qormaata isa jalqabaa ta'uun baay'ee barbaachisa. Maalumarra hirkatee yeroo jalqaba na jaalatu kan qabeenya kiyyamoo bifa kiyyamoo diinii kiyyamoo maatii kiyyamoo maal irra dhaabatee na jaalachuu danda'e. Waan naannoo isaa jiru laaluu dandeetta. Meebii tasirra bareeddu jiraachuu dandeetti naannoo isaa. Namoota fakkeenyaaf si yoo jedhu waa'ee kuullee osoo hin taane akka namu ufumarra fudhateetiin laaluuf. Maal irra hirkateeti ka jedhu gaafii isaatiif deebisuu osoo hin taane uf gaafattee ufiif deebii kennuun dursa jechuun talti takka. Nam sana osoo dallaa inni barbaadu san keessan seensifne gaafii kan ufiif deebisuun baay'ee barbaachisa. Dura maalirra hirkateeti gara kiyya dhufe. Eessan na arge. Karaa kamii wal quunnamtii haganaa sadarkaa isteeppii haganaa natti dhiyaatee gaafii akkanaa na gaafate. Tokkoffaa namichi kun wantoota dura kaafne san fakkeenya eenyummaa kee guutuun guututti qoratee maarki godheeti. Bifa kan kee si argaa jira. Bifa kan kee maarki godhee bareeduma kee waan maarki godhee maatii kan kee qoratee duuba kee maarki godhee diinii kee qoratee maarki godhee qabeenya keetis qoratee maarki godhee naa taatee jirtaa si jaaladhee jira bultii si wajjin ijaarachuu fedhaa jedhee gaafa gara keetitti dhufe maaliif na jaalatte maal kiyya na jaalatte gaafa jettee ati gaafii kana dhiyeessituuf kanaafillee si jaaladhe kanaafillee si jaaladhe kanaafillee si jaaladhe kanaafillee si jaaladhe akkanaati. Ati ammoo namicha kana eenyummaa isaa beektee jirtu inni ammoo si qoratee si geesse taatee fi gara kee dhufe. Amma isa osoo hin taane yookiin isi dogoggora amma akkamitti dogoggorti? Nama akkanatti bilcheeffatee gaafiin isaa gaafii sirrii ta'e osoo hubanne ofirraa ari'itee dogoggoruu dandeetti.
amma achuma waan inni himeef kana lafa keetteeti amma gaafii inni gaafatee miree gaafii isaatiillee asuma qabatteeti hayyee ati na qorattee na geessiteetiin na gaafatte anillee si qoradha. Akka ati qorattuuf innis banaa ta'uu qaba. Qorannoon jalqaba isuma qoratta. Information isaarraa argatte kana qorannoo isaa irraa argatte kana ni mirkaneessita ammoo. Akkamiin mirkaneessita? Fakkeenyaaf inni nama baratee fakkeenyaaf nama sheekaati ilmi akkanaa qaba. Nama baratee yuunivarsiitii irraa digirii qaba, doktoreetii qaba. Konkolaataa akkasii qaba, mana akkasii qaba siin jechuu danda'a. Maatii akkanaa qaba siin jechuu danda'a. Kana cufaa katabattee mirkaneeffachuun sirraa eegama jechuudha. Gaafii gaafatamte irraa eegama. Jaalala dhugaa ta'uu isiitii beekitu amma gara bultii deemaa jiran jechuudha. Gaafa isumarraa qorattee inni akkanaa qaba, konkolaataa akkasii qaba yoo fedhe konkolaataa namarraa kireeffatee, shaamiz illee kireeffatee, karabatii illee namarraa ergifatee qat godhee dhufeeti. Wal shawwadaatiif dhufee jiraate si ammoo inni si qorate waa maraa si qoradhe jedhee sitti hime ammoo meebii inni wanni barbaadu qabeenya kan kee qofa ta'uu dandeetti. Qabeenya kee qofa. Takki haga yeroo sitti fayyadamuudhaaf faayidaa biraa ta'uu dandeetti. Takki waan biraa waan si biratti laallate. Waan sirraa malee itti dhaqqabuu hin dandeenye wayii barbaaduun ta'uu dandeetti. Argite waan sirraa malee itti dhaqqabuu hin dandeenye wayii jiraachuu danda'a. Si dildila godhatee waan sanii gaafachee ati gama haftaa inni gama ba'a jechuudha. Wantoota akkasii keessaa bahuuf qorannaan dubartoonni kenna, shamarran kenna, namoota jaalalaan isaanitti dhiyaatan irra geggeessan murteessaadha jechuudha. Jaalala sobaa namuu wal boochisu, walitti taphatu, wariin irraa nyaatee na jalaa bade, si fuudha jedhee gannaa ganaa taphate, warii akkanaa si fuudha jedhee wal jaalannee itti ergee, footoo viidiyoo akkasii itti ergee amma akkana na godhee. Dursa gaafilee isarraa gaafatte kana karaa ittiin mirkaneeffachuu dandeettu cufaan karaa inni hin beekne mirkaneessu. Yoo inni konkolaataa qaba yookaan barnoota akkasii qaba siin jedhe barnoota isaa kana dokumentii isaa sanuu ergisiisuu danda'uu qabda. Mee as ergiyyee dokumentii kan kee ilaala. Sartifikeeta ati qabdu kan yuunivarsiitii irraa giraajuweetii ittiin goote ragaa kee as kenna. Nama dhugaan si barbaadu taanaan si erga si kenna waan sitti hin ergineef hin jiru. Yoo si laala bakka takka keessa jiraattan qaamaanillee laaluu dandeetta. Ammoo wama inni itti hime qofaan kiu jechuun amma kaayettee harka gatattee akkana argadhee miigeeleetii ebaluutii nama akkana argadhee ammumaan tana basi akkuma itti isa qabadha harka akka nan baane dubbii laal. Osoo waa'ee isaa waan tokko hin beekne akka harkaan hin baane sammuun isii gara dhuftee jafiiddeetuma akka harkaan hin baane kun rabbuma naa fide akka harkaan hin baane inni ammoo asumaan seenee gama siin keessaa ba'uu ta'e madurayyoo filaan isaa kana oola. Kanaafi jaalala dhugaa akkasii mirkaneeffataniiti bultii dhugaa jaarachuuf hayyee. Waan san cufa qorattee tiik goote maarkii goote dhugaa ta'uu isii mirkaneeffattee irra geettee deebii ati kennituuf deebii akkamiiti? Hubatte nama kana. Jana waggaa haganaa waliin turraa osoo hin taane shoorte hayyee anillee si jaaladhe naa taatee jirta deema warra kiyya ergan. Intalti namata maatii irraan bahin takka illee hin jiru. Ta'uufiin ammoo kaatee itti heerumtullee hin jirtu. Aadaa kennatti illee amantaa kennatti illee. Deem warra kenna ergan. Warra ufiitiin illee nama akkanaati. Karaa akkanaatiin qoradhee akkana isinillee mee karaa barbaachisuun qoradhaa yoo nama ta'u taate na kennaafi ifaan ifatti sodaa tokko malee.
Sunduraan. Karaa akkanaa irra deemanii yoo haga tokko jiruu wayyooftuu jaaraachuu ni danda'ama jechuudha. Osoo sitti hin dheeressine asirra yaada dabalattee yoo qabaatte dabaladhu mee waan jaalala sobaa tana dubbannaa ta sobaa ta dachii rabbii balleessitan. Maali madaawii si tuqe moo maal jechuu kan kee ta'u inni ati lafa martuuree dubbashi. Madaan qabu. Ayyee. Angka nama kita lebih nak kalau aku ni dia channel macam ni lah. Masya Allah. Garut है हमने शो हुआ من अमाल من अमाल अगले गुरु का बोemo ane zaman yang jatuh lagi kan unak pole agan ate jira male agan anta ne agan ate jira male agan anta ne wannan hase kumo anta ne aye ya kamit Ifiran dabe. Aye, ni akamit. Fakenya aku drama tu fakenya nak. Fakenya aku nu nama Rabbina fakare dah kabda mutawada. Tu bahkan tu gue no tiga dewa tinggi fakenya. Kalau sana sana. Aye, aye. Jalan langkah fakenya. Maka betul tu bahkan koran dah. Akkas. Akkas. Fakenya nama Nairobi jirani. Asam nama mak. Maybe Rahima kay ta'uu danda'a. Nama waan kanaaf sitti hinaafuu hin dandeenye. Nama fakkeenyaaf akkuma jette ana jettee hin fudhatin. Weenaan guutuu baadhaa qabeenya uummata saamaa jira obboleessa kee. Jechuudha. Akkuma fedhii qabdu beektaa namichi sunillee fedhii qaba. Jechuudha gaa. Maal jechuudhaan maali? Afaan Oromoo sabeetu akkanatti gadi raaseen Afaan Oromoo baara. Afaan Oromoo loqoduma Oromiyaa tana guutuu yoo ati dubbatte tokkollee kan wal laallu akkuma feete dubbatte. Ati amma fakkeenyaaf dhalaatti akkas jaaladde yoo jette siin jette maal jettaan? Mirga isiiti suutuma jedhee laala akka isiin illee qalbiin isiin ayyalaan camne akka amma booda jaalalti irraan bannetti akka amma boodallee dhagee akka amma boodallee jaalachuu dandeettutti dhageeffadhu akka amma boodallee jaalachuu dandeettutti suutumaan tasgabbeesseenii akka laal kubbaa takka yoo qilleensa gubbaa dhuftu beekta akkasumatti hin dhiitanii. Atu kata Munira si jira. Waan si jedhu suutuma miila jala qabdee lafa gabbuufta beekta lafa gabbuufteetuma suutaan. Amma kana wayi sittima. Taphattillee kan jenni. Geelee jatu akka. Mirga isiiti. Rabbi si haa jaalatu jedhii yoo siin jedhatama balaa buufta beekta. Nundi. Dhageeffadhu waan siin jedhu. Isin yoo nama tokko jaalanne jettaniiti namni sun Rabbi isin haa jaalatu jedhe. Maa dubbiin sun isin hin taane. Rabbi osoo si jaalate namichi sunillee si jaalata shakkiin godhi. Dhaggeeffadhu. Jaalala Rabbi baadde waan laala obboleessa kiyyaa adii sadi beektu cinaarraa beelaa beeka dhageetiin. Rabbi si haa jaalatu jee hin jaalata Rabbi si haa jaalatu jechuurra namni kan jecha kana naa deebisurra akka Rabbiin na jaalatu ajaja Rabbiin geessan godhuudha. Rabbi na jaalatu digaltee mangga. Tayyib karaa Rabbi kana jaalatu karaa hedduudha. Fakkeenyaaf ajaja waan Rabbi irra na jaje waan Rabbiin jedhu Rabbi na jaalate Rabbiin mana maaliidha? Duuba jaalala si Rabbi si haa jaalatu. Ama barnoonni keenya kaadhaa isinii galee isbii keenya mee komantii barreessaa isinii galee mee namni madaa akkasii qabdanillee
tokko barreessa. Doktor Kulleen as jiranidha. Dhiyoo tana doktorummaa maa dhiiftansaa? TikTok kanarra jira. TikTok wala achirra dhiiftan. Achirra dhiiftan. Hayyee warra madaa kana qabu amma warri tokko olshaa godhaa jiru. Haasofni kiyya kun isinii ta'e garuu. Hagam dhugaa fakkaatamee haasofni kiyya kun osoo bama dhuga. Warri dhuga jettan dhugaa naa ol daddarba dhugaa barreessa. Warri dhageeffata. Warri qajeelatti dhugaa kee ta'ee kuyin haramaaya hayee. Ammallee waan tokkotti dippooziita xiqqoo tokko. Diskaawuntii isinii godha dhaamsa xiqqaa wayii diskaawuntii isinii godha. Namoota laal addunyaa tanarraa abbaa manaa ati jaalattee itti dhufte jaala kan inni si jaalatee sitti dhufe akka irra si caalullee hin dagatin. Karaan inni sittiin dhufu suniin akkuma mareefu jenne kanallee ta'ee namni bakka hedduu wal jaalachuulee danda'a. Bakka hedduutti wal jaalachuu danda'a. Keessaa ka bakka tokko wal jaalatte yeroo kamuu ofirraan dabarsi. Na dhagaan jirtu? Na dhagaan jirtu. Namni bakka hedduu wal jaalachuu danda'a bakka hedduutti. Yaa obboleessa kiyya dhaggeeffadhu. An naman hin jaalanne kana jaalatu jireenya kiyyaaf hayaata kiyyaaf naaf tola jee itti yaadee hojii jiraachuurra naman an jaaladhu ba'aa umrii ba'aa isaa baadachuu naa namni ati jaalattu laal namni ati jaalattu ba'aa si guddisa namni inni si jaalate immoo ba'aa sitti hin guddisu beeka ba'aa jireenyaaf namni jaaladhu baadadhee fi hojii jiraachuu naa wayya maaliifuu amata dheeraa tokko ol kubbaan jiraadhu yoo xiqqaatte 30-40 kan akkuma abdii kadii duumillee 30 jireenya ammaa gabaabaadha. Raacha rakkadha jee warra jiraa nyaatan jaan Oromoo. Naman jaaladhu ajjubrii xiyyaa gafa dabarsuuf fara malee jaalatee jireenya qabi barbaadu. Ay kulle warra gilsi jedhanii warra Tanun daafu rabbi waan ta'uuf waan laal. Usmaan kan waa si gaafadhame. Ati amma dubartii akkasii jaalatti. Na jaalatti. Ta jaalattu hojii jiraachuu feetamu. Laal matumaa akka fanaa deebisu ta jaalattu hojii jiraachuu feetamu. Ta jaalattu hojii jiraachuu jaalattu hojii. Taanillee jaaladhu ta isiinis na jaalattu. Lameen irraa takkanaa deebisee namuu jireenya salaatee fi bitaaminii. Barga gaafuma duraatu inni si jaalate dirqamtee waan itti heerumtuuf hin jiru. Sila jaalalte kan namaanitti toltu garuu kan si jaalatte feetamu kan si jaalatte feeta lameen kanarra. Gaafuma duraatu dubbiin kiyya barka ammaa kuulle waan xiqqoo miisunderstanding jiru na fakkaate wal dogoggoruun. Nama dhiiraa ka inni si jaalatee laalee si hubatee si dhufee akka si jaalatullee si himee karaa itti bultee si waliin ijaaratu deemte si wayyaa. Dubri tamiyyuu ta isiin nama wayii laaltee jaalattee isiin itti dhufturra osoo jaalachuullee mirgas qabduu shariyaanis eeyyamuufi. Ka ofii argitee jaalatte sanirra ka inni isii argee isii jaalatte san yoo filatte irra sirriidha. Irra isiif gaari. Akkamitti obsa fi gadhiisi. Siifi takaa dubbii bayan dhoorganii baatu gala dhoorgana uf jedhee obsi. Laali dhageeffadhu ka. Namichi kun si filateemi. Namicha si filate kana duraati hin beeytuuyyuu bar hin beeytuuyyuu. Jaalachuu dhabuu waan biraa hin beeytuuyyuu dura. Isa si dhufeemi. Namicha kana ni baratta. Haga inni si jaalate ooluu isa jaalachuu dandeetta. Haga inni si jaalate ooluu. Kanaafi karaa irra argamsiin jedhee barana siin durallee karaa asiin namni karaa kana goree asiin dabruuf jiraa siin jedhe. Karaa kanarratti argamnaan eenyu walittuu jaalatamtuun talaati. Kuulleen faatillee hedduun keessan jechuudha. Giiftii gammadaa.
Ustaz mataan jabaatiin dhaggeeffatutti hima. Mataan jabaatiin wayii sitti muutii hima. Waan takkaan himin wayii. Jaalalli qabdee. Jaalalli takkaan qabdee beekti. La ilaha illallah. Na qabdee mi harka na jabse. Sila amma sogota kasi jabsite. Dhaggeeffatutti hima.